Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa ummataarra sagantaa keenna faaya artii torban kana qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadi. Ogummaa kaameraaf teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana jira. Hanga xumura sagantaa keennaatti nu hordofaa isiniin jenna. Ega turtii baatii tokko booda walitti deebineeti jirra. Torban kanaas immoo sagantaa keenna faaya artii har'aatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban, sirboota aadaa fi ammayyaa, sirboota durii, sirboota dhiyeenya kana ba'anii fi sirboota kallattii garaagaraatiin roga hundaanuu Oromiyaa Freedom Mediaan gulaalee cuunfee ergaa fi dhaamsa isa keessa jiru kan isin biraan ga'u ta'a. Nu faana bu'a. Gudiin ta'e ani gudiin ta'e jaalala kinji marana. Kumaye, kumaye, kumaye. Ungamurdimu na beti mobera, nugargar himbanu diga la fefira. Sirboonni babbareedaan nuti torban kanaaf wal duraa duubaan isiniif filannee dhamaa fi dhaamsa isaa isin biraan gennu sirba bareedaa yeroo dheeraa dura sirbame sirba artistii hangafaa Doktora kabajaa artistii Allii Birraa mata dureen isaa maal jedhanii maal dubbatanii yeroo yaadaan dhibamanii jechuudhaan sirba baay'ee bareedaa ta'ee fi ergaa bareedaa qabu kana kan ilaallu ta'a. Doktora kabajaa artistii Allii Birraan abbaa sagalee kiloolee fi nama yeroo jalqabaaf Abdullaahi Arsiitti aanee afaan Oromootiin weellisuu eegale yoo ta'u nama jabaa waan boru dhufuu fi akkasuma waan yeroo sanaa sabni isaa keessa jiru tilmaamee walaloo fi yaadaloodhaan tarree galchee lafa nuuf kaa'ee deemedha. خلهم كاوي واني أبتتي خلف تافتي خدام وتتي خلهم كاوي واني أبتتي ملو تسلا واني يسموتتي واني يسموتتي مال ماني أبقى يا دكي فماني مال ماني يا جنبي بماني جرو أفن ولا لني جرو أفن ولا لني Waamalee sirba kanan filanne yeroon amma uummanni keenya keessa jiru yeroo akkaan hamtuu fi yeroo waan dubbatanitti wallaalan yeroo malaa fi falli sababa bal'aa kana harkaa itti badee uummanni gara deemu wallaalee qe'ee isaa irratti jiraachuu dadhabee
nama jireenya isa dhorkee waliif wallaalee keessa waan jiruuf sirba osoo hin taane gunguma keessa uummataa jiru kana Dr. Artist Allii Birraan walaloo fi yaadaloodhaan lafa nuuf kaa'ee isiniif filanne. Kan arraa ergamuu dur ergatee banti duroo marraa konkolaatee kan arraa ergamuu dur ergatee banti duroo marraa konkolaatee hiyyummaa duroo marraa mal dubbatee mal dubbatee mal jaanii mal himanii hoggaa yaadaan dhiifamanii. Mal himanii hoggaa yaadaan dhiifamanii jiru afaan wallaalanii jiru afaan wallaalanii. Dr. Kabajaa Artist Allii Birraan nama jabaa Oromoo fi Oromiyaadhaaf gatii himamee dhumuun dandeenye godhe yoo ta'u, yeroo dukkanaa sana keessatti nama qabsoo Oromoof jedhee dhiirummaa isaatiin hinaafamee itti kolaafamee ta'us har'a kana ilmaan gudeeda tokko keessaa baan qabaachuu baatullee ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman Oromiyaa keessatti biqilchee dhaloonni isaa immoo amaanaa isaa akka galmaan gahu amaanaa nurra kaayatee nama nu biraa deemedha. Kan bilisummaan dhiiga kaadhimte kan roorroon alagaa mukatti galchite kan bilisummaan dhiiga kaadhimte maali abdiinsa yoo duuti aggate yoo duuti isa aggate mal jaanii mal himanii hoggaa yaadaan dhiifamanii mal jaanii mal himanii. Yaadaan dhiifamanii jiru afaan wallaalanii jiru afaan wallaalanii mal jaanii mal himanii. Itti aansuudhaan sirbi nuti lammaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba weellisaa Ibroo Ibsaa sirba bareedaa haala yerootiin wal qabatee sirbee aadaa Walloo mata dureen isaa Gumaayyee jedhu torbee kana keessaa uummata biraan ga'e ilaalla. Gumaayyee 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 gamarra deemuu na beetii mobbeera nu gargar hin baanu dhiiga lafe firraa. Weellisaa Ibroo Ibsaa weellisaa jabaa fi beekamaa abbaa sagalee kiloolee nama jabaa sirboota qabsoo iddoo hojjechuun uummata biraan ga'e yoo ta'u, keessattuu bara wayyaanee sana keessaa nama qabsoo fincila diddaa gabrummaa keessatti kallattii hundaan hirmaataa turee fi aarsaa hedduus itti kaffalee hidhamee roorrifamee biyyarraas itti baqatee hundaayyuu dandamatee qananii biyya namaas dhiisee jijjiiramni dhufnaanis muummicha ministeeraa faana xiyyaara tokkoon jijjiiramichaatti amanuudhaan kabajaadhaan biyyatti deebi'ee ture. Haa ta'u malee dheenna kanaas roorroo lammii isaa ijaan argaa calliseen taa'u jechuudhaan uummata Walloodhaa fi sagalee ta'uun sirba kanaa walaabuu maddi kee raayyaan koo raayyumaa nuti dhiiga tokko ilmaan abbaaf ayyaa jechuun jabaanuun jedhee jira. Raya warra kopor ya juara babu warra ilu warra heban warra boran warra kalu warra wayu ilman ram jawlo sebagane Gumaayyee 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 gamarra deemuu na beetii mobbeera nu gargar hin baanu dhiiga lafe firraa.
بهدرة وجن بهدرة ولا أبو مدكين رأيان كرايوما يقال فيتوكو المال أبو فايا Weellisaa Ibroo Ibsaa sirbuma kanaan gootummaa fi jabummaa ilmaan raayyaa fi azooboo ibsuun akkasumsa kan hidditu jirtii onneen tawarqituu jechuudhaan jajjabee ilmaan Oromoo warra Oromummaa isaanii tikfachuudhaaf jecha bara baraan dhiigaa fi lafee itti gabbaraa jiraatu ilmaan Walloo jajjabeessee jira. Akason sar kanidditu jirti yerras e warqitu akason sar kanidditu jirti yerras ta warqitu e warqitu e gotuma e ayuma aften kabdu wayrayuma lale kukuma rayuma Koni kota bitami tonne kalota lale kukuma rayuma Koni kota bitami tonne kalota wala bu matti gera yanku rayuma igala beto ko ilmana pa aya ndiyo liyo tapiya garomina Itti dabaluudhaan xumura irratti weellisaa jabaan kun kulkulfata madaa banee dhugaa jirtum itti himuudhaan laalee gungumaa raayyumaa jechuun goola beetii jira. Lale gungumaa raayyumaa konni goota bitami tonne kalota lale gungumaa raayyumaa konni goota bitami tonne kalota sena raga sobai punan koje baratu kana turaya nak sumboje konni gafati kingara bahelola dina isada tanga fadlelola Ayuman jarani wallola falafi jabsuda rabani majaliye wallole majaliye rayale senasa samani yomisa isani senasa samani jabsuda rabani majambar majani kumfarda tanebo tirtaras yambo tirtaras yambo Sirbina Itti aansuudhaan sirbi nuti sadaffaa irratti isiniif dhiyeessinu sirba baay'ee bareedaa ta'e kan yeroo dhiyoo kana uummata bira gahe sirba jaalalaa weellistuu Elsa Nugusee mata dureen isaa gudiin ta'e jedhu isiniif filanneeti jirra. Gudiin ta'e ani gudiin ta'e jaalala kinji maranaane gudiin ta'e jaalala kinji maranaane
Elsa Nugusee sirboota babbareedaa hedduu sirbuudhaan kan beekamtu yoo ta'u, ammas sirba bareedaa kanaan yaadaan gara Jimmaa nu imalchiistee jirti. Akkam godheetiin jaalala koo akkamiin ibsaa, akkam godheetiin jechuun eegalteetii jirti. Jummaa seenaan ani barbaacha sanjoora gaafadhee iyyaafadhe beekaa eertuudhaaf simbirtu dhagaheeraa ammanuufa akka Jimmaa dhaqxee jirtu. Akkam godheetiin ayina akkam godheetiin sodaa koo dhiise jaalala koon akkamiin ibsaan akkam godhee. Itti dabaluun weellistuun tun sirba baay'ee bareedaa ta'e kanaan viidiyoo kiliipidhaan hojjechuun qulqullina waraabbii isaa akkaataan uffannaa aadaa ittiin uffatame waan addaa waan nama daawwachiisu ta'e si beellamee dhugaa jaalalaa fi yoo hin ta'u ta'ellee naaf beellamii hafii jechuun haala miidhagaa ta'een dhaammattee jirti. Akkanumaan malee dhuufus maaliin jedhaa kan jaalalli daakee arrabni isaa hidhaa nama garaan beekne ni dhiiba himuuni lafa karaan beekne rakkoo dadeemuuni. Ajaab gudiin ta'e qalbiin kan koo jaalala kee na naanne. Ajaab gudiin ta'e si jaaladheen jaalala kee na naanne. Gudiin ta'e ani gudiin ta'e jaalala kee Jimmarra naanne. Gudiin ta'e jaalala kee Jimmarra naanne. Gudiin ta'e ani gudiin ta'e jaalala kee Shaanani naanne. Xumuraa wallee kana irratti weellistuu jabduu fi ammayyooftuu Elsa Nugusee gibeen gama ce'uuf galaanatu guutee akkasin obsinee qalbii tiyya fuutee kottumee goota koo daakii na ceesisii melaa jaalala kee dhungoonnaan deebisi jechuun gurbaa warra gibeen gamaa faarfataa xumurtii. Gibee gamaa ce'uuf galaanatu guutee akkasin obsinee qalbii kiyya fuutee kottumee goota koo daakii na ceesisi melaa jaalala kee dhungoonna deebisi. Naannufa warra kee jaarsanitti baasaa taafuu durbaa taa'ee wayina diduu taasaa qe'ee abbaa Jifaar mootii biyya teeka warri shanan gibee naannoo watu beeka. Egaa kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gunguma uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaa fi qabannee asirratti goolabamaa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaammata. Qopheessee kan isiniif dhiyeessan Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraaf teeknikaan immoo Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii isiniin jenna.